kabajamtoota kabajamoo obbo Muusaa Firoo bulchiinsa godina Arsii, kabajamtoota hooggantoota bulchiinsa godina Arsiitii fi aanaa Raasitti argamtan, kabajamoo obbo Tadilaa Handusee itti gaafatamaa waajjira paartii magaalaa Asallaa, akkasumas hooggantoota isaa waliin asitti argaman, kabajamoo Dr. Lugumaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii akkasumatti qaamota isaa waliin asitti argaman, baga guyyaa har'aa guyyaa gammachuu, guyyaa ulfinnaa, guyyaa hayyuu keenna, ulamaa keenna, goota keenna qabsaa'ee nu qabsaa'esise guyyaa akkanaatiin nu gahee baga rabbiin asiin nu gahee alhamdulillaahi rabbil aalamiin jechuu barbaada. Ani namni baay'een egaa haasaa godheen booda haasaa affeeramuun baay'ee ulfaataadha. Sababaan isaa warra caalaa beekumsa diina irratti qabantullee haasaa godhe, kabajamoo bulchaalleen haasaa bareedaa godhanii san booda haasaa godhuun wooma argame waan naaf feertaniif baay'ee galatooma. Eegaas baay'ee uuma gabaabduu jedha. Wanni gabaabduun ani jedhu carraan arganne kuni carraa guddaallee ta'u carraa akka salphaatti argame akka hin taane qaamni asitti argame kun hin hubatallee hubachuu qaballee yaada. Uummanni musliimaa duraayyoo ulamaan hoggansa keessa waggaa 20 ol turee jira. Ulamaan shaajii faayoo akkana gadi bayan warri sheekonni tokko achiin dabartee jirti mee duuka bu'aa jennee nama duuka ergaatiin hin turre. Har'a garuu guyyaa sintareet guyyaan keenya dhufeet ifatti ulamaa'oota keenya, hooggantoota keenya, sheekota keenya simachuu dandeenya. Kana rabbii kanaan gaheef alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Guyyaa kana ga'uuf nama baay'eetu itti hidhame, nama baay'eetu itti du'e, nama baay'eetu itti baqate. Duratti sheekonni keenya abiyyiin afoo qabanii jedhan warri akkasuma godhe sun. Ani immoo sammuu biyya keessa maal yaadaa ture waan dabballee ta'eefii miti. Odoo abiyyiin fuuldura ta'uu baatee nama biraa fuuldura taa'ee hoo maal taanaa akka jedhu sannee yaadaa. Ka kana barbaadu, ka kana godhaallee ture odoo carraa kana argate maal nu godhuu danda'allee yaadaa. Kun waan xiqqaa miti. Baga rabbii nu godhee Dr. Abiyyi ilma abbaa gadaa abbichuu ka waa'ee keenya beeku, ka waa'ee amantaa beeku, ka waa'ee Itoophiyaa, waa'ee Oromoo beeku. Baga isaa fooyyuu dhaabannee, baga isaa fooyyuu isin dhaabeeyyuu jedha. Silaa akkana hin jirtu har'a. Namni bari kursii jedhee diinaa dhiiseeti lammaa qaroota jiru tazagaajtanaaf. Islaamuun kiristaanuun kan nyaagoon lama qoom tazagaaju jedhee gaafa waraana labsirra turre bal. Waan guddaadha as ga'uun kun jechaadha. Itti aansee Arsii waa maraa qabdi. Beekaallee qabdu, lamaallee qabdi. Qabeenyallee qabdi, adaballee, sirnallee qabdi. Ulamaa hedduu akka as keessa martuu hin beeka. Arsiin biyya namni walii bo'ee itti ol awwaalu malee biyya namni bakka awwaalaatti bal'ina dhaabatee dhagaa kiyyamaaf ta'ee dhagaa itti walitti darbatu miti. Arsiin biyya musliimni beeta kiristaana itti ijaaru, biyya kiristaanni masgiida itti ijaaru. Arsiin biyya dhaan waliin iddirii itti taa'u ijaarratu. Nuuf shaajiin hangafni keenya, ulamaan keenya, qabsaa'aan keenya, kabajamoon keenya bakka kana taa'uun nuuf carraa guddaadha. Akkuma amma godinni kun nageenyummaa isaa itti mirkaneesse islaamummaa jechuun nageenya jechuun, islaamummaa jechuun misooma jechuun, islaamummaa jechuun bulchiinsa jechuun kan itti mirkaneeffannu carraa kana. Kanammoo kabajamoo shaajiin akka nu mirkaneessan
rabbi wali rabbi guddaa qabaani gaafa tokko sheekonni yaadattanii filannoo fi dubbiin nageenya daddaa'itee jennaan waan duratti sheekonni jedhanii fi ulam gara amne galmatti waa wayii itti achi onnoo goone jennaan itti himne jennaan namu amaama funyaani maratee akka duratti ismaaskii jettesan callu jaraa jedhe kursii takkatti dhiibna ka isin duratti jettesaniif jedhe jara jedhe ani baay'ee qalaanne nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam jedheen nabiyyiin illee abbaa amantaati bulchaa biyyaatillee jaarsa biyyaatillee namni kana keessaa dheessitan sunnaa rasuul sallallahu alaihi wasallam waan hir'iftaniif ibaadaan isin jalaa hir'atti jedheen yaadattanii warri gaafsan turtan kana jechuun maali amantaan kun bulchiisallee amantallee diinagdeellee waliin jireenyallee hawaasummallee amantaan kun durumarraa yoo jalqabarraa nabi amantaa kana bal'isan akkaataa nama amantaa kennu hordofu qofa waliin jiraannu odoo hin ta'in akkaataa amantaa inillee ittiin jiraannu barasaa as geenne jechuudha. Tokko tokko kasirri waa galee hubatin akkuma amantaa bakka lama goodee cinaa tokko qabachuu barbaada. Sunillee caafii biraati. Amantaan kennillee waan hin ibsine. Kana sheekonni baay'ee jechuu dandeettanii haafuma dubbataa laate waan carraa naa kennitaniif. Kanaaf kan haa mirkaneeffannu nuuf waan guddaadha. Akka duratti jedhame sanii waa lama nu jira. Carratti biyya kanallee naannoo kanallee nutti bulchaa jira. Rabbiin godhee immoo amantaa kanallee nutti kennee jira. Rabbiin godhee immoo gaggeessaa amantaa kanaatii fi gaggeessaa biyya kanallee nu keessaa baasee jira. Kun martuu hiikaa qaba. Akka duratti jedhan sanii waan addatti waan gurraa golee himassan baay'ee achi keessa sammuu keessa gadi yaaddanii kun martuu nurra jira. Haa jabaannu, haa cimsinu, nageenya keenya haa eeggannu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Galatoma Jannani, thank you dear for your dedication and commitment to attend the ceremony. Baay'ee galatoma isin jenna Finfinnee ka'ee namni sagantaa kanarratti footoo hojii baay'ee qabu hirmaachuun waan nama ajaa'ibsiisu baay'ee galatoma jenna. Ayyee obbo kabajamoo obbo Jamaal dhaamsa bareedaa nu dabarsanii bulchiinsa godina Arsii duraaniiti. Akkasuma immoo amma duratti ustaazii himanii hoogganaa biiroo lafa Oromiyaa jettee magaalaa Finfinneeti. Finfinnee masantu Oromiyaa jecharraa niyyaan garas na dhufeera. Ayyee galatoomi jennaani amma itti aansuudhaan Sheekh Muhammad Husseina godinoota bakka bu'uudhaan dhaamsa nuuf dabarsu akka yaadachiisaatti wanti dubbannu sa'aatii kenna wantoonni gurguddaa waan nu hafaniif gaggabaabsineet daqiiqaa lama akkas kallattiin nuuf kaa'ame isaaniif kenninaa garanatti nu affeera. Sheekni gara dhuftanii Sheekh Muhammad Husseina itti gaafatamaa mana maree dhimmoota Islaamaa bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Akkasumas godinoota biraa bakka bu'uudhaan akka godinaatitti godinoota hundaa dubbisuun dhaamsa dabarsuu yeroo waan nurraa fixuuf isaan bakka bu'anii dhaamsa nuuf dabarsu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallimu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ثم أما بعد كبجمو جالتمو الفاتا حواسني بحاسيسا في بيا كيسا في بيا على الإرّا أبدي قد في
fedhii guddaan eeggatu sheeka keenya Sheek Hajji Ibrahim pirezidaantii mana marii dhimmoota islaamummaa federaalaa yookaan Itoophiyaa kabajamtoota moggaa isaanii qabatanii taa'an itti aantota akkasuma sheeka keenya jaalatamaa imaama masjida Anwaar Sheek Taha Haruun akkasuma doktora keenya Abbaa Sabrii Dr. Jeelaan Galataa Dr. Jeelaan Kadir akkasuma sheeka keenya kan namni ilaaluun itti gammadu achi taa'ee wayitii daawwadhu sochii fi fuulli isaanii kan nama jaalachiisu Sheek Amiin Ibroo daa'ii mutajawwil daa'ii socho'aa hawaasa keenya sochoosee bahaaseessatti wayi asii biyya alallee Ameerikaa faa keessatti Ameerikaan jedhamtuni tanaa nama jedha Allahu Akbar Oromiyaan badhaatuudha keessa deemee fixuu hin danda'u bakkee kana bakkee aanaan hin mallee naan jedhanii eega jedhan maal godhaa salaamallee gaafadheetiin hin gaddeebu jedheeti hundi keessanuu ulamaani gurguddoon hayyoonni bulchaadhaan akka reefii kanaa obboleessi keenya Muusaan bulchaa zoonii Arsii daawwallee amma booda osoo dhiifne bakka buufanne jechuudha bulchoonni keenya bakka bu'anii daawwaa godhaa jiran jechuudha bakkee kana dhaabbadhee zoonii Nar irraa bakka bu'ee magaalaa Matanaa magaalaan Adaamaa waan walgeettii ummataa taateef bakkee kana na godhanii warri asallaa cufti keessanuu anilleen achumarraayii baga gammaddan baga mana marii muslimaa federaalaa isin keessaa bahe akkaataa kanaan simattan maqaa kiyyaa fi maqaa zoonidhaan Oromiyaatiin isiniin jechuu barbaadaa ulfaadhaa galatoomaa nuuf jiraadhaa isin jaalanne Allahu Akbar Allahu Akbar Ustaazaan baay'ee ulfaadhaa jennaanii baay'ee ulfaadhaa galatoomaa ergaa nu dabarsitanii wani dabarsa hayyee daqiiqaa dhume jedha waanuma takkitti jedha guyyaa obboleessa keenya obbo Jamaal geegessanii guyyaa sanillee dhufe warri Arsii asallaa kunina naannessa waan tokko jedhan obbo Muusaan abboo hojii nu jalaa fixxee deemtee homa hojjannuu iyyuu hin beeynuu jedhan akkanuma akkanaaf jala wanni hojjettan kana kunoo kanallee haaraa hojjettanii baga milkooftan isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh anasitti kennaa odoo ati narraa Afwan Allahu Akbar Allahu Akbar shayni anta buran jabeeti saat illee ni qaban ture afwan ulfaadhaa sa'aatii waan jala deemeef ariifannee duuba sagantaa garaagaraatu jira waan ta'eef sagantaa narraa sagantaa ajaa'ibaati sagantaa ajaa'ibaa jechuun sagantaa gaafiin ummata musliimaa deebiitti argate jennee fudhachuu ni dandeenya bara dheeraa keessa rakkoolee baay'eetu nu mudataa ture rakkoo hawaasummaa rakkoo diinagdee rakkoo garaagaraa keessaayyuu baankileen keenya yeroo san baankii dhala irraa bilisaa diinagdeedhaan abboomuudhaaf gaafilee garaagaraa hawaasni keenya gaafataa ture har'a baankileen sun hundi dhaabbatanii sagantaa irraa kanallee ispoonsara gochaa jiru keessayyuu baankii Zamzam akkasumas baankii Hijiraa galateeffachuu barbaanna dhugaa baay'eetu nu jalaa darbe waa'ee sheekaa ufa dubbannu taate yeroo dheeraa waa'ee si yaadachiisuu barbaada
namicha tokkotu gaalli jalaa bade. Gaalli jalaa bannaan inni halkan barbaacha bahe. Halkan barbaacha bahe deemee addeessa argate. Addeessa booda osoma addeessa kana keessa deemu gaalicha argate. Yaa addeessa nana'u ifi jechuu fi atuu iftee jirtaa ol bahee jechuu fi gubbama samii kana jirtaa tahafte rabbiin ol si haa dabalu jedhee jedhama. Dhugaatu nu jalaa bade dhugaa san arganne akkuma namichi gaala jalaa badee gaala barbaadaa ture san dhugaa yeroo dheeraa barbaadaa ture arganne baga gammadan jechuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan keessummaa haasaa godhan qabna. Dr. Muhammad Kamal, Dean College of Imam Shafia. This is your turn. Saati keessani Dr. Muhammad Kamal gaan dhuftanii haasaa gootu falyatafaddal mashkuura wa mahjuura. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تولي ربي وأن مرة ترون شكري ججير ما كان فيدموا الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أبا بياتا وأنبياء تولو دلغن وأنبياء تولو دلغن وأندلوتهم في تولو دلغن الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أنجا أرغة نجاه دريسا تقوم ما دريسا برتقوله السيدو نمن أصله مرتو معالي رئيس مجلس الأعلى الفدرالي في كيسما نسان اللي وري أصطفتن كاستوفيني كميديا كداواتيني كسكنتان كن هنجي جمدي قالني إساء جنة هاته الجنان نكتان راسو بربادو لما تكا وايتوكما أكامي توكونو غوتاني كجدام توكما جتان وحدة الصف ليس لا وحدة الرعي كان فهمو كمنا يو كان فهمني نوغلا توكما جتان صفاك إن توكوغو جتان مالي مسألة خلافة رتو توكوتها جتومتي أئمان أفران مذهب الإسلامية مذهب غيرك أصدت تجر أئمان مذهب أبو حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد مذهب أبو تجرى مذهب نبني شنفة مذهب الظاهر جراني جرى مذهب كان والأبون مكا والاتباس آدان جرى والباس مسجد أدان قودتون أمنتا أدان قودون بيا أدان قودون سبع أدان قودون هنته مسألة تكتي مثال يوكاس السلام وضوء قبل فقه كيستي ورّا مسألة يوفونيا تنوضون هنديغم وهنديغم هدين سنة السخم وهن السخم نجرؤ تجرى وضوء كيسا يؤسدبني كان جيشان ورّي قريب ورّي وضوء هنديغا جرؤ نما صندوبا هنسرات خلافة الداف جيشان مذهب معتبرة واني تقوم ما إسلاما جرأمو منهجة تقوتها مذهب تقوتها أبو حنيفة إمام الشافعي تها جتشانتي والدندنة ولي بينة جراتك أمنا جتشا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أني وهي رسول ربي خندق جراني لولا سنتمراني منا كراني جنان جبريل التلوفك أكباني قريسا مري أسراتك كنسلا نجنان صحابة ودودي من كرت سلاني تجيه سلاني أسري قريم مال جلان بني قريظة عليهم صلاتنا جلاني أجل صلاتكم نجليتين قريم مال جلان رسولك نور بربادا جدفون أمالي صلاة ترسيزمتي أسمى الصلاة نجلاني صلاة لجنوهم أنت نبي كينا صلى الله عليه وسلم كان أفنان قودة فندين كان مهاجر فانصارت باو فندين تقوم صفات مالي تقوم يادتي متي تقوم
كلمفا إمي سياسة بايك إيتوري أمانتان أبو جمالك جيران أمانتا هو كنساتي يو كمان أمانتان مزوما تاتي يو كمان أمانتان نجايا تاتي يو أمانتان تكما هدا لفه بويدا نجايا ربنا السلام وديننا الإسلام وتحيتنا السلام والجنة دار السلام اللهم وذكرنا بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام سياسة أمانتان الدمبون دلال حالتك كفة أمانتان دلدلك والأتيه سياسة أكمبانة جيتشا مليكم دكتور جيني إبسا أمانتا فكيفته سياسة أكمبانة جيتشا مليك أمانتا نجاها مصومة تكما نبيين كينا صلى الله عليه وسلم وكيسا مدينة جرا أمانتا سديت مدينة جرا يهودا مدينة جرا مشركون مدينة جرا مسلمون مدينة جرا تكما أمم مراه كنجراتا دين الدنيا والدولة أمانتا إسلاما نمتجوكو بروفيسور فرنسا الدنيا نروالة مركبته واحد نجيني تي في واحد بيلا ركبته كونفرنس الدنيا والوالقاء إما نجيني إما بيلاتي أركو الدنيا كان كهيكو نبي محمد إما لا ينجو جديد وفاتني بيلا نجيني ركو أوروبا أمريكا أفريقيا هكاكابو بيلا نجاه ربي بيلا نجاه إيمانة الإسلام متهله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تقوم ما يوجد أبدا نجيني تسقبينو أركما قيا بركاك وفينا كفتحنا كربنا وهكذا قلتهم والسلام عليكم Aye, Dokter Galatoma jenna saati kenna fayyadamuudhaan amma itti aansanii haasaa gabaabaa kan nuuf dabarsan Haji Ibrahim Bariso. Haji Ibrahim Bariso gara waltajjiitti nu afeera. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد أنجل الرأى والوام شيء بروني وان تقوان برسي في برنا سلطنة تكونوا كنا تراني قويا غير تربانيتيف جل الرأى لسوام عن أنا ددمي جامع قال لما ددمي سديتي أبو موسى أبو جمال isintu nu ulfeese isintu agartanii nu kabaje isintu gaaddisa kana akkanatti gaaddisqeen gaaddisa maleen toltu jedha Oromoon isintu nu ulfeese gaaddisa kana akkanatti bareechise 28 aanaa san bakka buutanii warri dhuftan magaalumaan holitti magaalaa gudditti Arsii Asallaa walitti ulfinnaaf gaacheen isin faana haa galu amiin jee ما جرى كرا أستاذيني يو إسنين لجأ شو دداني إسنين نجند إبرو كأين كون إمتاو ما ربي بيجتين روبانو هاجم ماشيس وام برا مال كمنا نمني تفي أدي تفي دي ما مالي يوم قون جرى أودي سلة يو كتبولاني كتبي دي أكو ميسان كرا متباتاني ورا قدينا ورا مقالا ورا أوروميا جمالي علي كفين فين دوفي مسجد هبوان دوفي بيتا كريستاني اللي مسجد اللي ويتر كتاني كارا بياني نتي سيدي قالا تكت نبيتشايو جرى نمان تولو ولك أبسيسي هندو ميسا أكا جرون فين فين مقال لكتا كتا توكو تاير جرى أما مسجد إبا توقف جاء وبسيتي قوتف جدي مال جتنين الله أكبر كراسل مسجد جاء أرجع شوفنا ما جاء تمت وادراني
deebi'ee gara dubbii addaatitti sheenni kenna kabajamoon waggaa 21 addaa waa jedheenan yoo rabbi jedhe Sheikh Haji Ibrahim Tufa Presidenti Ethiopia miti Presidenti Afrika Presidenti alama daatayen dhiirsa kijibaa niitiin garaa keessa ta'e jabdii jedha Oromoon dhiirsa kijibaa niitiin garaa keessa ta'e jabdii jedha Oromoon hin jenne yoo jedhan haal organi ammallee bara 1986 warri gaafsan Haji waliin deemanii yaadattanii Hajiin bilook ta'ee hafee guyyaan afurii waan tokko nuun jedhan yookiin anatuma saa'unnatii ta'a yookiin isinumatu hajjii deemaa nuun jedhan nama 200 waay maal jechuu wanti akkanaa kun rabbitti amanu jechuu warra rabbitti amanu rabbi nu taasisi kaadiree keessaa bayaa nuun jedhe gurbaan qara silaa waan kana ka jedhu nuumi kaadiree hin ta'inaa nuun jedhu yaa rabbi biyya ta'e biyya nagaa nuu godhu Sheeka kenna Itoophiyaa miti Afrikaanuu akka isaatitti hoogganna ka jettuu yaa rabbi nu taasisi amiin jedhi dargaggeessa amiin jedhi akka jedhan bara tokko nama akka isaanii kana gaafa itti baafnee jedha arsiin kun waa hedduu qaaqa saalaa itti baafnee namni saalaa kanan baafne saalaan kun sitti deebi'ee isa waraana ka jibbitellee baasiif jedhanii rakkatee ka jibbillee saalaan na waraana jedhee baaseef Sheeka kenna Itoophiyaan duuchaan miliyoonni 120 amantiin odoo jambaane harka isinii baaftee muslimni ammoo gaaddisa kenna ka Afrikaatiif ka alamaa jechoo murtee dhadhanu haa taatu isinillee gaacheenaan gala homaa biyya keessa deemee waan hin taane dalagullee amma taayitaan taaftellee nu galtee harkan nu deebite badagowwoota amma hundi keessanuu bakka jirtanitti Muusaa fa'atti dhiisinaa Jamaalii fa'atti dhiisinaa mucaa amma magaala paartii bakka bu'ee dubbate tokko inni akka inni itti dubbate garuu akka waan sheekaati garuu mucaa duraanii bulchaa aanaa ollaa kiyyaa ture achitti yoo beeku yoo sanii kiristaanallee adda ammoo sheeka ta'ee dubbataa ture rabbiin Itoophiyaa abbaa nageenyaa rabbii Haji Ibrahim Tufaa rabbiin nu haa taasisu awwaan biraa bichaa takka bichaa dubban sheexaa Haaruun kabajamaaf jaalatamaan namni hin beekne akkanumatti namni ergaan loluun duraanii waan naan jedhe isin taa'ee mutana bichaa jedhee dhaabaa isinirraa ijoollee hooggantoota madirakii Sheekh Ibraahim naan jedhan wooyi jedheen caddisiitiin ooliin caatii qamayi ummata akka barsiisan ummanni akka tokko ta'u goonaa naan jedhe ishii jedhee qabadhee taa'anii oole dhaloota kiyyatti caatii qama hin beeku hin dhiifnellee jidduun isin dhiif duruman qamaan dhiirti akkasitti malaan foon malaan hoddanii badii taa'ina bira naan jedhe masgiida 36 mallattoo isaaniitiin akka qaraasaan qaramuu nu godhan nama yoo du'e miti kabo'aniif odoo jiru nama akkanaa ta'uu isaaniillee isinillee akka beektan jaalala keessan ka qaraaniin as ga'e haga mormaatiin akka isin ba'u godha rabbiin Itoophiyaa biyya nagaa biyya tasgabbii Dr. Abiy Ahmed waan inni dheengadha jedhe guyyaa jahaaf televizyiinii jaharratti dabarsan akkaataa inni itti musliima itti qabbaneessu yaalii godhu nama jaalatanii maal ta'a warri kiristaanaa kaas jirtan gurbaa amma kiristaanaa reeftana waan ufii jaalatan namaan jaalatanii rabbiin waan ufii jaalate si haa shallamu waan ufii jaalanne yoo jedhu ka akka Dr. Dhugumaa fa'a hin jaalanna asii kaafnee aga Finfinnee waan ufii jaalatanii nama jaalatanii waan ufii jaalate rabbi si haa shallamu yoo jenne maal ta'a rabbi si haa shallamu Dr. Abiy kennallee duraa duuba isaa agartee nama ummata Itoophiyaa ummata Oromoo tokko godhee misoomaaf nageenya biyya tanaafi akka galaanaatitti akka diinii gadi dhaabetti lafa kaaree 70,000 nuu kenne kaaree 70,000 Finfinnee keessatti yuunivarsiitii sanuu Afrikaa laddatti nama akkanaan hin jaalannu taayitaa aboomaa wanti nu godhan hin jiru du'aa faradaniiti jira bayanii Sheekh Haji Ibraahim faati du'arraa hafanii hadha mudhatanii وما جروا ما نقولون أنت هو حكى
dubbachuu dirqama waan ta'eef musliimni qaraaniin akka yookiin nama biyya biraatitti jiraatu gadi dhaabate biyya Itoophiyaa keessatti islaamummaa sadarkaa jechuudha. Nama kana godhee deebisanii waan inni balleesseen gorsanii Itoophiyaa Rabbi nagaa nu haa godhu. Yaa Rabbi Itoophiyaa nagaa godhu. Wannu beeksisa. Wannu kabachiisa. Waan yoon teessanii dhakaa killee dhakatti buuta Rabbi isin jalaa haa taasisu sheeka keenya. Allahumma salli. Hayyee ulfaadhaa nu jedhaanii dhaamsa gaarii nu dabarsanii dhaamsa isaan jedhan keessaa duratti obboleessa keenyaa hoogganaa waajjira paartii duratti isaan duraan kiristaanaan beekaa akkamii jedhanii shaadaa deeme intaluma sheekatti onnaa wayii isinitti himaa mala kubbaa taphataniiti kubbaa yoo taphatanii daanyaan baay'ee rakkisee jennaan lakki nama amantaa wayii godhannaa jedhaniiti sheetticha wayii daanyaa godhata achi sheettichi yooma kuwaasii namtichi akka amantaa keetiitti nu daanyaa jedhaniin yooma kubbaa gara goolii namichi dhiitu fiishkaa afuufe gooliin galte jedhe sheeka jennee si amannee akkana nu goota jennaan namicha homtuu hafne waan niyyaa akka amantaa keenyaatitti dubbiin niyyaadha akkasanii dubbiin guddaan niyyaadha innamal a'maalu binniyyaa wakazaalika akkasii botaadalaadhaan akkasuma baay'ee galatoomaa jennaanii maaltu nu hafe amma kan nu hafe sagantaa bareedaan kun galma bareedaa kana keessatti akka kurfaa'uuf haala nu mijeessanii kanaan durallee immoo dhimmootni musliimaa baay'een akka as keessatti geggeeffamu ispoonsara gochuudhaan dhaabbata uummataa kana haala bareedaa ta'een hawaasaaf mijataa akka ta'utti hoogganuun bulchuun fakkeenyummaa olaanaa kan qaban guyyaadhaa sirna kana sidaajaa kana agartanii ispoonsara godhanii salaati nama godhaayyuu sidaajaa kanaaf waa hunda kanniin maxxansa kanniin ispoonsara kan godhan yuunivarsiitii Arsiitii yeroo tokko mee Allahu akbar jedha yuunivarsiitii Arsiitii pirezidantii yuunivarsiitii Arsii guyyaa hadhaa Sheekh Hajji simannaa isaanii irratti daandii irratti akkasumas riqicha guddaa irratti abbaa nagaya የሰላም አባት የሚል ሪኮግኒሽን ሰጥተዋል። አላሁ አክበር ነው። ስለዚህ በትልቁ ከተማችን ውስጥ በሳቸው ፎቶ ተለጥፏል። ይህንን ያደረጉት የአርሲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ዱጉማ አዱኛ ወደ መድረክ ጋብዙ። ገረ ወልተጂት ማፈ ገረና ውስጡ ነው ሲመጣ Abbaa nageenyaa, abbaa hundaa, abbaa keenya kabajaa guddaa isinii qabnaa baay'ee isin jaalannaa. Bakka isinii malu, bakka uummata keenyaaf malu waan dhuftaniif baga gammannee baga gammaddan jechuun barbaada. Ani asitti kanan affeerame dallaa kana anatu hoogganaa, ana duuba nama hedduu jira. Qe'een garuu keessanii eenyu dallaa kana hoogganaa yaa mul'atu jedhanii na waaman malee nama hedduu dubbate. Isaan duuba dubbatuun akkuma manni keenya jedhu waan hafe dubbatu malee hafaniif hin dubbatanii. Garuu waan tokko wanti hafee jira. Obboleessi koo Obbo Jamaal fi Obbo Muusaan amantaan maal akka ta'e ibsanii jiru waa tokko keessaa hambisanii. Amantaan barnootas, bulchiinsas, dinagdeedhas barnoota waan ta'eef qe'een kun qe'ee keessanii beekatuma na hambisan wallaalanii miti. Kanaaf qe'ee keessanitti baga nagaan dhuftanii qe'ee barumsaa qe'ee hundumaa qixxee ilaalu
fakkeenyi keenya nu hunda keenyaaf amantaadha. Kana jechuu barbaadetanii abbootiin keenya abbootiin amantaa yeroo gabaabsuuf maqaa keessanii waamne sirriitti maqaa keessan nan beeka. Miidiyaa irratti illee baay'een sin beeka. Obboleewwan koo warri as jirtan warri bulchiinsa godinaas bulchiinsa magaalaas warri immoo aanaan irraa dhuftanis abbootiin keenya kan biroos obboleewwan koo baga nagaan yuunivarsiitii keessan dhuftanii jechuun barbaada. Yuunivarsiitiin kan hunda kennaati. Yuunivarsiitiin ta'uu kan qabu akka Sheek Hajji Ibrahim yuunivarsiitiin akkas ta'a. Akka soo fakkaate nageenya ta'a yuunivarsiitiin. Yuunivarsiitiin keenya immoo Arsii fakkaata. Yuunivarsiitiin Arsii fakkaata. Baay'ee yaadattu yeroo jeequmsi bakka bakkatti uumamu yuunivarsiitii keessatti jeequmsi adda addaa yoo ka'u lubbuun namaa gaafa darbu yuunivarsiitii Arsii keessatti waa tokko hin uumamne. Maaliif Arsii fakkaanna? Biyya fakkaanna. Sheek Hajji Ibrahim faa fakkaanna. Sheekota biroos kan biyya keenya jiran abbootii gadaas warra amantaa biraa hordofus fakkaanna. Waan Arsii fakkaanuuf nagaa arganna. Kanaaf Rabbi galanni haa ga'u jechuun barbaada bakka isin jirtanitti. Yuunivarsiitiin keenya waggaa 7ffaa isaati. Warumaas jirtan kanatu fidee waggaa 7 keessatti immoo baay'ee ariifannee deemaa jirra. Eenyu fakkaanna seetan immoo achi keessatti atileetota keenya fakkaanna. Daraartuu faa fakkaanna. Hayilee faa fakkaanna. Faaxumaa faa fakkaanna. Maammad faa fakkaanna. Gaazzaani faa fakkaanna. Kanaaf isaan isin ariifanna. Baay'ee saffisnee deemna. Kunis immoo eebba keessanii hadhammoo gaafa isinitti dabalamtan gaafa isin dhuftanii qe'ee kanatti nu eebbiftan daran ariifannaa nu jiraadhaa isin jaalannaa kabaja guddaa isinii qabnaa umrii dheeraa isinii hawwina. kabajamoo Dr. Dhugumaa Addunyaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii haasaa nuuf godhaniif galatoomaa jennaani sa'aatiitu nu daangesse malee aalimoota baay'ee maanguddoota biyyaa gugurdootu as keessa jira. Amma sagantaa keenya gara xumuraatti ga'utti jirra garuu obsaan nu hordoftu amma haasaa xumuraatii fi kennaa addaa sagantaa gugurdaa waan Arsiin uummata kanaaf qopheesse asallaan uummata kanaaf qopheesse dhumarratti kennina. Saniin dura garuu guyyaa hadhaa simannaa kana sababeeffachuudhaan Sheek Hajji Ibrahim isaan seenaa isaanii keessaa waa 2-3 ustaaz qopheessaniiti jiru. Isaan dura waa jechuu barbaade. Mirga gaafate. Gaafa ce'umsaa girrigirri shigiggirii jedhani gaafa san Sheek Hajjiin isaan yaadachuu baachuu danda'anii as dhufaniiti namni akka malee waa tatta'ee wowwocee jennaan dhageettanii jedhan mammaaksa wayii jedhanii sheeyticha namicha wayii ka biyyi beeke ka namni jalaa cadhise wayiittu sheeka laafaa ka quraana sirritti haffase wayii wajjiini bakka salaataa dhaqaniiti biyyatti ka beekamuu fi ka namni jalaa dhaga'u namicha san sheettichi salaachisuu fi afoo ba'an jedhan. Achumaan namichi ani jaba ofiin jedhu sun xixixiite amma laafama kana nu salaachisaaree jedhee inni xixiite jennaan xiixxa malee hadhaan si salaachisa jedheen. Allahu Akbar. Akkasan itti dabalanii jarattiin tun jedhan. Akkanumaan xiixxi malee eega xiixxee sirii duraaniin taraa olii kennuu barbaanneeyyu haga oobil qiyaamaa nutu isin salaachisaayyuu. Allahu Akbar. Akkasani sheekni abbaa nagayaati እሳቸው እንዳሉት ደግሞ ታጋይ ናቸው ለእውነት ታጋይ ናቸው በጣም በሳል ናቸው
umrii dheeraa isaaniif hawwina gara ustaaziitti sin deebisa. Waan sheeka keenya abbaa keenyaa himnee hin fidhu waan qaraanirra waan hin qara'in yoo lakkaa irra xiqqaataa dhuguma seenan isaanii baay'ee bal'aa umrii daa'imummaarraa kaanii hagaarraa kanaatitti gumaacha addaa godhanii jiranii dargaggeessi lafaa dhufaan kanarraa waa baay'ee barata jennee abdannaa waan isaan hojjetan keessaa waan tokko waan nama ajaa'ibu jira. ጥበበኛ አባታችን የሚያስብል አንድ ታሪክ አለ። ሼካጂን ዳይሙማ ኢሳን ራካሳኒ በርኖት ረት ኢንቨስትመንት ጉዳ ካን ገኬሰን በሩ በርሲሱ ረት ቤኩምሳ ዳሎታት ደበርሱ ረት ካናራ ካን ከኤ የሮ ወይ አብጁን ግዱገላ ኢትቀራሽሰኒ ቢ መስጂዳ ኢጃሪ ጀቹዳን አብጁዳን አርገን abjuun kuni bara sirna dargii yeroo mandara masrataa jedhamu san keessa ture. Seenaa ajaa'ibaati. Namni kun hunduu irraa baratan jennee abdanna. Yeroo san asitti ijaartu jedhaniini bakka gara magaalaa Finfinnee galanii Finfinnee jiraatan. Achitti illee abjuun isaan dhiisuu hin dandeenye. Ittuma deddeebi'a. Iddoo sanitti mana barnootaa fi masjida ijaartaa hubachuu dadhabanii boqachuu dadhabanii galanii iddoo dhaloota isaaniitti yoo deebi'anii ijaarra jedhan ammallee haalli mijataan hin turre. Lafichi numaayyuu manni diigamee ijaaramee laftutti qoodamee manni jireenya isaaniillee bakka dur irraa ka'ee haalli jijjiiramee ture. Lafa kana investimentiidhaaf abbootii qabeenyaatiif ni kenna jedhanii mootummaa yeroo sanii murteesse. Yeroo san abbaan qabeenya inni calqabaa laficha irratti ijaaruu jedhu ni diddi lafattiin hin qotamu. Abbaa qabeenya lammaffaatiillee yoo kennan kun kaka calqabaa dadhabeen akkamitti asirratti masjiida yookaan mana jireenyaa yookaan mana daldalaa ijaara dadhabee biraa deeman. Dhumarraa abjuun isaanii sun dhugaa ta'a. Al-ulamaa'u warasatul anbiyaa'i waqad ja'alahaa rabbii haqqan. Dubbiin dhugaa taate akka seenatitti deemtanii namoonni lubbuun jiraatan iddoo sanillee ilaaluu ni dandeessanii haxallee ni jiru isheenillee ragaa ba'uu danda'u. Kanaaf ጥበበኛ አባታችን ብንላቸው አባታችን አያንሳቸው ማለት ነው። ዋን ሼከጂ ዋን ባየ ዱባችሁ እንደንዳማ ሁለ ባየ ብሬስ እንደንዳማ ሰገንታ አርናት ይገሩ የሮዋን ቀምኔ ፈሱመረቲ ገባብሳ ማልጀታ ሳሂብ ማል sagantaa keenya hanga xumurrutti ba'uun dhorkaadha. Namni tokkollee laaqanni asitti qophaa'ee jira. Amma keessummaa kabajaa guyyaa hadhaa abbaa cidha kanaa kan ta'an kabajamoo Sheekh Haji Ibrahim pirezidantii mana marii dhimmoota islaamummaa federaalaa gara waltajjiitti nu affeertu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. akka dubbadhuun qabu akka dubbadhu durum beeku hamman harkaa balleessitanii jirtu Oromooni waan jettu gowwaani guyyaa ofii daadhii dhugee sirbaa jedhan akkasuma godhuuf deemtu moo maal jechuudha. Abbaan sirbee of hin daawwatuu jedhanii naa sirbaa ooltanii anillee gowwaa ta'ee ofii haa sirbadhu waan taatu tuni guyyaa hunda nan dubbadhaa. Guyyaan cal'eessa hawwee dhabe guyyaa har'aati. Maaf jennaani wanni narra kaayamaa turu waanan ba'aan dandeenye waanan haqan godhanne simannaan hawaasni godina Arsii hawaasarraa qabee hamma asiititti godhe
ani qofa osoo hin taane addunyaan raayidee jirti. Saud irraa bilbilli boqonnaa natti hin kennine kabajaa waltajjichaatiif kaasuu dadhabee achi mul'atee addunyaan isin daawwataa jirti gammadaa. Egaa rabbumatu isin kabajee nuti isin kabanyee oollellee nomaatii miti. Akkuma seenaan qabatamaan lafa kaahamee jirutti Arsiin qabsoo diddaa gabrummaa keessatti isa seenaa ol aanaa tahuu diinni keessan ni ibsa. Akkamiyyoo jettan bara Minilik magaalaa dheeraa tanuti amma otoo hawaasni akkasitti bahee karaa cufee taa'u dhiinnee bira dabarre tanatti achitti Minilikii fi baandaa isaa qabeenya isaa irraa fuudhanii cabsanii uf duuba kan deebise yeroo duraatiif Arsiiti. Arsiin Minilik biyyattii hunda tooyatee cabsee Jimma waan hin ta'in mootiin Abbaa Jifaar malaan wajji buule malaan Arsiin waggaa 7 duuda duubatti hafte Minilikitti harka kennuu diddaaf. Waggaa 7 bilisaan teette Minilikiin diddee Arsiin. Jagnummaafillee dursa qabda. Burqaa atileetotaati. Addunyaa kan yaamsise ilmaansi keessaa baate. Mana kanaatu mana Dr. Dhugumaa Addunyaa jettanii nama maqaa fi hojiin isaa walitti qajeele Rabbi nama kana na agarsiise. Dr. Dhuguma jechuun mire Dr. Sobaa miti jechuun Dr. Sobaa jira bara. Dr. Sobaa Addunyaatu jira. Dr. Dhugumaa Addunyaa Rabbi gurbaa kana na agarsiise. Dhugamaan doktora dhugaati. Dhugamaan kan Addunyaati. Na kabajuu fi miti. Galataa dhabu na kabajuudhaaf. Hawaasa Addunyaa kabajuu isaatiif. Hoggansi yoo tole kana fakkaata. Garuu Arsii budaan si jalaan argin. Amin jettee? Budaan si jalaan argin. Naannoodhaan kanatti bulchiisan naannoo kana ture jalqabarraa haga duubaa keessattuu yeroo dargii isa jalqaba Geetaachoo wajjiinillee biyya tana hoogganaa ture. Jalqabni haadi gaafa dhufu biyya kana hooggane Geetaachoodha. Ittiin aanee Taaddasaa Hordofaati. Hanga amma ga'u kanatti nan beeka. Iddoo Finfinnee galillee wal bu'a qaba. Dhugaa si himuudhaaf jajulleen xiqqoonatti hin ta'u ilmaan tiyya waan taateef ijoollee walitti aantee Rabbi ganda kana hooggansiise tana arrabni kiyya ibsuu hin danda'u. Rabbi si haa bulchu Arsii. Namni waan qabu gaafa deemu malee humumbee irraan beekanii ani gaa akkuman siin jedhe ergaa hawaasa Itoophiyaatiif muslima Itoophiyaatiif dabarsuudhaaf yeroo bir'aatittan fayyadama. Onqa ummanni hundi dhagahulleen dabarsuudhaaf yeroo bir'aatitti fayyadama. Ar'aaf dubbachuun qabu akkuman siin jedhe takkatti ar'aa yoggaa haasawa kiyya dhiise. Kabajamaan itti aanaan pirezidaantii dhimmoota islaamummaa federaalaa Sheeyni Kenna Shee Abdul Karim akaakayyuuf abaabayyuu irraa
ulama umman astarte wan sila jedham hunda jedhanii jiru. Sheikh Amin Ibro in cubbifame ka isin jaalattan kun ka inarraa dubbadhuun je'een na dide itayyatti narraa dubbadhuun je'een na dide rabbi har'a isa qabe laalta akka ati argite kanatti boruu isa gad hin dhiisisuma qaba. Kanaaf obboleeyyan keenya hawaasa Arsii muslima qofa osoo hin taane hawaasa Arsiidha. Rabbiin isin bareechee jira, isin hin fokkisin. Isin mul'isee jira, isin hin dhoysin. Isin beeksisee jira, isin hin wallaalchisin. Isin beekee jira, isin hin wallaalin. Ol isin fuudhee jira, gad isin hin deebisin. Sii gala. Waan sii kennirraa uf duuba rabbi sitti hin deebi'in. Ani carraaf bakka kana rabbi na fide jajuu hammaatte tanan fedhu. Wallahi thumma wallahi rabbii tokkichan na waliin jira. Waan dalagu tana ismaaf carraaqa jechuuf abdii qaba malee akka arraba keessaniitiif nan sodaadhaan. Abba feetan waan feetanitti hiikaa. Dhengaddaa lamaan abjuu sitti himuuf deema. Abjuu mucaarreefu irraa haga tokko himee hiise san tabiraa hima. Namni diimaan bulloon isaa kayoo kashee Abdul Karim pirezidaantii keenya kana fakkaatu kayoo kan akka sheexaa kana diimaa bulloo isaatutu nadhufe manaaman. Nadhufnaani ati poolisii saraawitii mootummaan si marse kanatu waan si eegu seetaa je. Namoota mul'anne jundan majhuulitu si eegaa jira. Ani hoogganaa isaaniitii naan je. Wallahi billahi akkana bihazi al-ibara jarri mul'attu nama kudha tokkooti. Ajajaan isaanii ana namoota mul'anne si eegaa jira naan je. Jennaan gaa homa hiika wayiitillee kennineefi dhumataadha. Durumaa hoo gaafa dhengaddaa man hirribaa kana keessa isatu jira jedhanii fooddaa cabsanii seenuuf yaalanillee ani siree san keessa jiru, gola san keessa jiru. Atiriishi bo'oo kaa mabraatii kana ciranii isarraan dabranii mana seenuuf fooddaa cabsanillee ani mana hirribaa san keessa jiru, mana biraa keessa jira. Egaayi oduma sanillee kataatu taate wanni yaqiina ani qabu takka yoo jiraate wanni beeyta yoo jiraate isinii himu. Wallahi thumma wallahi yoo haqarra jiraadhee haqaan dalage falastu ubaali hiina uqtalu musliman ala ayyi jambin kaana lillahi masra'i. Yoo dhugaa dalage akkuma dhugaa dalagutti ruuhinti yoo amma baate dantan qabdu afaan. Yoo dhara dalage yoo taayitaa kiyya cimsuudhaaf dalage ummata irratti dhiibbaa dalage ummata muslimaa kursi ho'ifadhee addaan qooduuf dalage sakandii takkaaf taayitaa kanan barbaadu. Egaa obboleeyyan kiyya amaanaa Arsiin amantaa waliin qoodinaa anaa fi abunaa Naatinaa'el inni duniyaarra jiru hoogganaa paatiyaarkii Itoophiyaa ta'e booda irratti itti gaafatamaa abbootii amantii ortodoksiidha godina Arsii ture saahiba turre naa fi abunaa Naatinaa'el footoo waliin kaanee waan jedhe abunaa Naatinaa'el duniyaarra amman jiru በቁመት ይበልጡኛል፣ በውፍረት በልጣቸዋለሁ፣ በድፍረት ይበልጡኛል።
jedheeti bawqati baltunyaan baa'idimee balxaachaalloo jee Abuuna Naatnaa'el bara 1884 rakkoo arbaa gugurra geette san irratti waliin qabsoofneetinaa fi Abuuna Naatnaa'el biyya kana rabbi nagaa godhe. Ammas amantaa kamiinuu wal ammattanii wal jaalattanii wal ijaartanii wal jabeessitanii akka waliin jiraattan nagaa kennaaf akka itti fufnu amaanaa jechaa mootummaa kana maal godha afaan hin sobuun mee dhugaa dubbannaa keessumaanuu ummata muslima islaama kamtu bifa har'aa kanaan ajjabame federaalli akka ati argite kanatti liyyuu hayliin akka ati argite kanatti akka muummee ministeeraatitti dabaalaa deema jiruu keetitti yoom agarte sirra dabree jiraatu jira ulfinna kanaa olii kan barbaadda ani hajji Ibraahimii humaatii miti laakiin kabajaan kun keeti mootummaa gaafa ani akka ati beektu san min bo'an bo'ee du'aa'ee godheefi abiyyiin ilma kiyyaa jedhe sani maaroo ta'e naan jette maal yoo dhugaa dubbatan takka aseenan akkanaa yoom sirra dabarte mootummaa kamtu kabajaa akkanaa siif kenne ufirratti maaf hin qabne mootummaa kana waliin dalaguudhaaf nu hundi mukkeenya taayitaa amma qabadheefii miti boru gadhiisuu danda'u maatii miti rabbitu fidee narra kaa'e malee an kadhadhellee miti mootummaa kana waliin harka wal qabannee nagaa irratti keessattuu akkuma dura dhaamame san nagaa irratti dalaguudhaaf maqaa rabbiitiin ahdii akka gootan isin gaafadha harkaanillee nagarsiiftu afaan qofaa miti Allahu akbar ulfaadhaa wayyama biyyi teessan biyya ulfinnaa haa taatu ani waan jedhullee hin qabu silaa sheexaa Muhammad Haaruuntu du'aa'ii akka godhan gaafadhee na didan jechuun danda'u ani amiira isaaniiti sheeyni dhufanii bakka kanatti mootii abbaa jifaar bakka bu'an sheexaahan imaama qofaa miti mootii abbaa jifaar ka Makkaa Madiinatti gaaddisa muslimaa ijaaree har'aa jalateen ilma isaati sheexaahan ganda bira amaaran seenaa yoo inni loqotu kan asrii keessan ta'uu beekaati du'aa inni haa cufu ana sitti dhaabadha bifa manaa godhaa waan haasaa afaan tokkicha qofaan haasa'eef amaariffaayyoo barbaaddan ijoollee booda intarbii irratti isiniif dabarsa salaamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabajama Presidenti Kenya amma sabbi sana kabaju ulfina isaanii rabba eegu gizee isaanii jijjiirraan cimaan argame kan arginu rabbi nuuf haa godhu itti gammanneerra tureera eega wal barreessin kanaa keessummaa miti isaan gadaa wal jaallanna haadha kanasitti argamne egaa qaxxitaa waamicha isaaniitiin dhufee ammas immoo biyya kana gatiin muslimni keessa danachuu beeku yennaanan muslima kana hunda laala jedheen dhufee amma kan eeyyamame du'aayiidha ergitiitti isaanii mi'aa fuulduree keessan dhaabatanii walaakin misaan qasriis jam'is hin ta'u sa'aat isaa gadi hin dhiisu ammas salaanni ga'eera lammaffaa dadhabdaniittu nutis fageenyaa dhufnee sa'aatii abtittiin deemuu barbaannaa wantan jedhu gaafa yamara duraa kana hundanuu kan eeyyamsiisee nu ammachaachee Dr. Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed ana akka buleessaatii wajjin guddannee በጣም ልዩ ወዳጄ ነው ምን wantan isiniin jedhu
mootota Arabaa danuu jajalloota kan birrii biyya ormaatti gannaqu sanaafuu dirqamaan khutbaa irratti du'aayin akka godhanuuf imaamonni dirqisiifama. Nummoo nama keenya akka sila hajjiin jedhan amantii sooma hunda nama beeku fuulduratti sin dhufa jenneen abdamnu namni akkati isumti innumti kanuu turu barbaanna imaamonni adaraa du'aayii kadhaafi. Bakka daawwamatti pirezidaantaችን du'aayii kadhaafi bakka jirtanutti wallaahi haasiyyaa godhanii nama du'aa isaa godhanu. Lammaffaa immoo majlisa haarawaa kana khayrii hunda rabbi sina qunnamsiisu jedhaa. Rabbi sina qunnamsiisu zamana keessan jijjiirran khayrii guddaan argamee kan itti gammannu rabbi nu haa godhu. Akkuma ulfinaan ol baatanii waadanuu ulfina guddaan ol baatan Itoophiyaa keessatti haalli kanaan argamne waadanuu ejjettanii fiqaada keessaniitiin nama salaxxamsiisaniitiin kaayattanii kan ulfinaan gizee barbaadan gaditti rabbi sina godhu. Isinii wajjin kan jirranus rabbi sina eegu mashaayikota imaamonni immoo laafinnatii qabdanu beekaa laafinnatii guddaa qabdu amma dabatareen fitu salaam jedhama yaa jamaa salaamiin bar quraana keenyaan numeera warreen eebbaa mana akkatti wal kabajeen nu kaa'e ollaa wajjin akkam akka jiraan muslimaa akka jiraan kaafira akka jiraan imaamonni akkam ulfeeffatamu akka irra jiru nam tokko bootaa isaa gadhiisuun akka irra jiru mana qabalee tokko akka qaldiitti gadhiifama imaama tokko kana gadhiiste jedhu kun hundinuu gizee keenya keessatti hojirra ooluun hin jiru mahabbaadhaan hundinuu wal gargaaruudhaan gizeen haala kana karaan beekamneen nuu dhufee muraada keenya nuu guutaa jira rabbi innaa majlisaa maatii wajjin tokko taanee biyya keenya guddisuudha muslima ija jabeessuudha ijoollee sichi lafaa kaatu immoo onnee cimsuudha karaa hojii barsiisuudha akka dandeenyu hundi keessanuu qophaa'uuti isinirra jira mataa korii jammaree jechuudha rabbi nu haa eegu jara nuuf fuuldura keenya dhaabatu kanas rabbi nuuf haa eegu hidaaya rabba kennuuf hidaaya isa kam seetan kana jedhaa jedhee karaa gaarii qofa rabbi jira amarra'u nama immoo sharriitti jira qabu immoo rabbi karaarraa adarsu galanni isaa godhu walumaa galitti rabbi nu haa eegu Allahumma salli wa sallam. Sagantaan keenya gara dhumaa deemaa jira baay'ee galatoomaa sagantaa badhaasaa fi sagantaa kennaa qofatu hafaa kan manguddoonni keessummoonni kabajaa akka dura ba'an nu taasiftu hirmaattonni sagantaa hooggansa olaanaa keessummoota kabajaa akka dura ba'an warri hirmaattonni duubatti nu haftu. Kana malee kennaan addaa ala jira maal akka ta'e dhumarra dhageessu obsaan eegaa jecha gara koree badhaasaatti isin dabarsaa galatoomaa. Ayyee saniin duratti warri dargaggeeyyiin shabaabni uffata yuunifoormii uffattan sun namoonni duuba jirtan akka hin sochoonni akka naamusaatitti wanti himnu yoo kabajaa majlisa kanaa fi qabaanna taate hanga isaan as keessaa baanitti namni tokkochi keessummoonni afoo jiran kunni haga baanitti ba'uun baay'ee dhoorkaa nageenyaafis haala adda addaatiifis bakka jirtanii hin socho'inaa haga sagantaan xumuramutti waan warri yuunifoormii uffate isiniin jedhee dhagaa warri isin immoo namoota bakkuma jiranitti akka ta'an godha gara sagantaa kennaatti deemnaa kennaa kana kan nuuf kennu maqaa isiniif waamnaa daftanii asitti nuu baatu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa kennaa kenneen gaggabaabsina. Namoonni kennaa kana nuu kennitan bulchiinsa godina Arsiitiif magaalaa Asallaa bakka buutanii Sheekh Abdul Karim, Sheekh Muhammad Bashir, Haji Hajji, Sheekh Isa, Qaadii Godina, Muusaa Taaddalaa Nuguse, gizabaa waamnu jenneeti. Doktor Sheikh Abdul Hakim, Sheikh Muhammad Bashir, Doktor Nuguma, Sheikh Jamal, Sheikh Abdul Karim asirra jiru madraki rasmubaatan gizama tokko kennina jechuudha sagantaa kana. Haaluma sagantaa badhaasa kennatiin Doktor Jibrilis asmubaatu,
Haji Tura yoo jiraatan asbukoota. Haji Muhammad Sulaimanis yoo jiraatan bakka bu'aatii namoonni maanguddoon kennuu hin dandeettan keessummaa ofirraa galchitan waan ta'eef. Abbaan gadallee namoonni itti makamuu hin dandeessanii abbaa gadallee jedhanii waan argineef yaan Haji Hasan. Kanaaf sagantaa keenya sagantaan guddaan ala jira jedhameera. Nu kennaan badhaasa guddaadha. Arsiin maqaa qaba magaalli sallallee akkasuma badhaasni guddaan ala jira. Ammaaf calqaba sagantaa kana dakanaa ol calqabna dhiifama wajjin dakanumaa ol calqabna. Waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa Gaabii waajjira bulchiinsa magaalaa Asallaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Asallaa sagantaan kun akka milkaa'uuf nageenya bifa addaatiin akkuma sheen kenna jedhan hojii guddaa hojjetanii ayyee kun waasiru waajjira poolisii godina Arsii itti aansuudhaan walirraan aansu waajjira poolisii godina Arsiis akkasuma haga godina Arsii seenanirraa jalqabee hanga boodallee baanitti nageenya qaamolee hooggantoota keenyaa kana eeguudhaan hojii guddaa hojjetaati jiru. Bulchiinsa magaalaa Asallaa bakka bu'aa bulchiinsa magaalaa Asallaa kinoo jiru itti aanaan kantiibaa dafaas kenna. Waajjira poolisii godina Arsii Gaabii waajjira poolisii godina Arsii waajjira poolisii magaalaa Asallaa ayyee